Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Hospitaala Leenca Gurraachaatti maatii fi dhukkubsattoonni hiriira mormii gaggeessuu isaaniitu himame. Rakkoo qaala'insa jireenyaa hundeen furamuu dadhabeen miidhamaan maataa keessummeessuuf kan dirqaman ogeeyyiin fayyaa erga gaaffii isaanii xalayaadhaan dhimma daballii miindaa qaamolee barbaachisuuf dhiyeessanii booda duula hojii dhaabuu qindaa'aa gaggeessaa jiru. Duula kanaan namoonni dhukkubsatanii gara mana yaalaa deeman hedduun saffisaan yaala argachuuf danqamuun himameera. Hakiimonni gaaffiin keenya fudhatama dhorkamee kabajaan erga deebii gaannuu kennamuu dhibee jechuun hojii dhaabuu isaanii itti fufaniiru. Mootummaan gaaffii daballii miindaa fi dhimma gaaffii ogeeyyii fayyaa kan qixa sirrii ta'een ilaalee deebisuu mannaa ogeeyyii fayyaa 80 oli dhiusaatu himama. Haalli mootummaan humnaan itti adeeme kun ammoo hakiimonni xiiqii hamaa keessa akka galan taasiseera. Duulli lagannaa hojii dhaabuu kun magaalaa Finfinnee dabalatee guutuu biyyattii keessatti adeemsifamaa jira. Kanarraa ka'uun hospitaala Leenca Gurraachaatti guyyaa irraa yaalamaa akka turan dhukkubsattoonnii fi maatiin dhukkubsattootaa hiriira mormii gaggeessuu isaanii miidiyaaleen gabaasaniiru. Haalli kun kutaalee biyyattii hunda keessatti babal'ataa akka adeemu ogeeyyiin fayyaa dhaadataniiru. Mootummaan ammoo gaaffii isaanii deebisuuf ifaajuu irra humnaan ukkaamsuuf hoggura itti fufeera. Akkasuma deeggartoonni mootummaa hedduun ammoo gaaffii ogeeyyiin fayyaa gaafatan kanatti qoosuun maxxansi isaan fuula miidiyaa hawaasaan deddeemsisan inumaa dubbii ammeessaa jira jedhamuun sodaatameera. Akkuma ogeeyyiin fayyaa gaaffii kaasan barsiisonnis qaala'insa jireenyaaf jiraachuu dadhabne jechuun mormii gaggeessuu jalqabuu isaanii himameera. Akka amma mul'ataa jirutti seektarri hojii mootummaa hedduun gaaffii daballii miindaa kaasuuf duubatti akka hin jenne hubatamee jira. Oduu itti aanuun magaalaa Walisootti hawaasni ibsaaf bishaan dhugaatii dhabuun gidiraa argaa jiraachuu gabaafame. Itoophiyaa biyya badhaadhinaan of dhaadaa jirtu tarree biyyoota dureeyyii seenaa jirra jechuun halkanii guyyaa abbootiin aangoo waa'ee badhaadhummaa faarsitu keessatti uummanni rakkoo bishaan dhugaatii himachuu jabeesseera. Biyyi madda bishaanii gahaa qabdu ka qabeenya uumamaan badhaate Oromiyaan irraaf jalaan osoo bishaan qabduu mootummaa dhimmamuuf dhabuudhaan gaagaa madhabiinsa bishaaniin rakkataa akka jirtu gabaafame. Tibbana hawaasni magaalaa Walisoo ibsaa fi bishaan dhugaatii dhabuun rakkina hamaa keessa jiraachuu karaa garaa ibsameera. Rakkoo kana furuufis qaamoleen mootummaa tattaaffii taasisuuf harkifachuu isaaniin komiin dhiyaateera. Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti rakkoo bishaan dhugaatii kanaan uummanni gidiraa argaa jira. Hedduun osoo bishaan qabuu mootummaan xiyyeeffannaa kennee isaan uummanni qabu hojjechuu dadhabuun haalli kun hammaataa akka deemu taasiseera. Oromiyaan irraaf jalli ishee jiituu taate osoo jirtu xiyyeeffannaan kennamee tajaajilli hawaasaa haala gaarii ta'een hojjetamuu dhabuudhaan hawaasni bakkaa bakkatti rakkina bishaanii akka himatu taasiseera. Oduu keenyatti aanuun dirooniin jimaata darbe suuraa biyya Ahimad qilleensa irratti agarsiifte faallaa yaada mootummaa doolaaraa 200,000 kireeffamte akka biyya galte himame. Itoophiyaatti jimaata galgala agarsiisni diroonii taasifame mootummaan kalaqa ofii taasisuu ibsuu yaalus kireeffamtee akka biyya alaa irraa galte ta'uu himameera. Miidiyaaleen mootummaa agarsiisa diroonii magaalaa Finfinneetti taasifame akka addaatti jajuun dhiyeessaa turaniiru. Dirooniiwwan kunneen suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad qilleensa irratti mul'isuu fi kaartaa Itoophiyaa akkasuma suuraa odaa dabalatee agarsiisni garaa taasifameera. Mul'isa diroonii guddaa ardii Afrikaa Finfinneetti taasifame jechuun agarsiisa kana miidiyaaleen mootummaa kanneen akka FBC Afaan Oromoo haalaan ho'isanii gabaasaniiru. Magaalaa Finfinneetti qaama agarsiisa teknooloojii Itoophiyaa bara 2025 ka ta'e mul'ifni diroonii gaggeeffameera ka jedhe FBC'n Afaan Oromoo dirooniiwwan 1,500 samiitti ol ba'uun sadarkaa guddina dameen teknooloojii Itoophiyaa irra ga'e mul'isaniiru jechuun jajatee dhiyeesse. Agarsiisicha bulchiinsa nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa fi Inistituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaa waloon qopheessitu akka ta'e ibse. Ta'us garuu dubbiin kun kijiba ka jedhan danuun yaada mootummaa kana faallessaniiru. Inistituutii sammuu namtolchee fi insaan qophaa'e jedhanii yeroo barreessan xiqqoolleen qaanfata akka jedhe namni siyaasaa Jaawar Mohammad gabaasa miidiyaalee mootummaa kana soba akka ta'e itti ibseera. Akka Jaawar fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaan ibsetti agarsiisni diroonii kun dhaabbata alaa irraa tajaajila sa'aatiin kireeffamtee biyya akka galfamte hime. Qondaalli Abaa'oo Lammii Beenyaas yaada Jaawar kana ka deeggaru fuula dhuunfaa isaan ibseera. Dhaabbanni MRS Innovate jedhu diroonii kireessuun samii irratti imeejii tolcha. Imeejii namaa yookaas mukaa yookaas fakkiilee hawwatoo tolchuuf diroonota 500,000 1,000 yookaas 500 fayyadama jedha Lammiin. Dhaabbanni kun hojii kana hojjetee kaffaltii fudhata. Fakkeenyaaf Paakistaan Laahoreetti fakkii fardaa fi sa'a agarsiisuuf
Diroonii kuma gaafa Febraarii 16 bara 2025 qilleensa irratti balaliitee turtee jedha. Ammas Febraarii 28 2025 ammoo dirooniin 1500 qilleensa irratti gadhiifamtee fakkii fardeenii sa'aa fi mootii Paakistaan mul'istee turte jechuun haala ture yaadachiisa. Dirooniin MRS Innoveet qilleensa irra gadhiisee 1500 sun imeejii Piraayim Ministeerii Abiy Ahmed agarsiise. Diroononni kunneen doolaaraa 200,000 akka kireeffaman Eeliyaas Masarat gabaasee ture jedha. Lammiin diroonota qilleensa Finfinnee irratti gadhiifaman ergisaa yookaas kireeffamanii dhufan jechuunis lammii beenyaa dubbata. Gabaabumatti sochiin diroonii kun hojii Artificial Intelligence Institute yookaas INSA waliin kan walitti hidhatu miti. Dijitaal Afrikaa uumuufis homaa hin gumaachuu jechuudhaan lammiin ergaa isaa goolabeera. Oduu itti aanuun Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti balaa tiraafikaa kaleessa qaqqabeen lubbuun namoota 19 darbe. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgaal Balasitti balaa tiraafikaa kaleessa caamsaa 18 bara 2025 ganama qaqqabeen lubbuun namoota 19 yoo darbu namoota 13 irratti miidhaan qaamaa qaqqabuu poolisiin beeksiseera. Konkolaataan Loobeed irraa isaatti konkolaataa iskaavaatarii fe'ee naannoo Amaaraa magaalaa Chaaginii irraa ka'uun magaalaa Gilgaal Balas yeroo ga'u ganama naannoo sa'aatii 3:15 rakkoo teeknikaa isa mudateen karaarraa maquun lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa guddaa geessiseera jedhame. Balaa kanaan dhiira 17 fi dubartoota 2 dabalatee lubbuun namoota 19 darbeera. Namoota miidhaa cimaa fi salphaan irra ga'e hospitaalatti yaala argachaa akka jiranis ibsame. Miidhaa qabeenya irra ga'e birrii miliyoona 55 fi 500,000 akka tilmaamamu hoogganaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Gilgaal Balas Komaandar Taayyee Gurmeessaa himaniiru. Pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadil Hasan barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitti maxxansaniin balaan konkolaataa godina Matakkal magaalaa Gilgaal Balas keessatti mudateen gaddatti dhaga'ame ibsatan. Akkasumas bulchiinsi magaalaa Gilgaal Balas balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa magaalattii keessatti mudateen miidhaa qaqqabeef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsu odeeffannoo bulchiinsa magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Oduu keenyatti aanuun ministeerri fayyaa bakka bu'oota waldaalee ogeessota fayyaa waliin mari'achuu ibse. Lakkoofsi ogeeyyii fayyaa hidhamanii ammoo 80 ga'u himame. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa hooggansaa fi bakka bu'oota waldaalee ogeessota fayyaa waliin haala yeroo kenniinsa tajaajila fayyaa fi dhimmoota ogeessaa irratti jimaata darbe jechuun caamsaa 8 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo lammaffaaf marii gaggeessuu beeksise. Marii kana irratti haala gaaffileen ogeessota fayyaa karaa sirrii fi seera qabeessa ta'een dhiyaachuu danda'an irratti mari'atamuu ibsameera. Kanaanis hawaasaaf haala naamusa ogummaa eegeen tajaajila fayyaa osoo addaan hin citin kennuu itti fufuun barbaachisaa akka ta'e eerame. Mootummaan qooda fudhattoota hunda waliin marii sadarkaan gaggeessaa jiru kun itti fufiinsaan mirkaneessuun qormaata waloo irratti furmaata waloo barbaadu caalaatti walitti dhiyeenyaa fi tumsaan hojjechuuf waliigalteerra ga'amuu ibseera. Kun kanaan otoo jiru ogeeyyiin fayyaa kaffaltii madaalawaa fi haala hojii mijataa gaafachuun lagannaa hojii gartokkee jalqabaa torban kanaa eegalaniin walqabatee lakkoofsa ogeeyyii fayyaa to'annoo jala oolanii 80 ga'u qindeessitoonni sochii kanaa madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himaniiru. Lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa torban kana keessa eegalaniin walqabatee ogeessonni hedduun hidhamaa fi doorsisni ragaa jiraachuu gabaafamaa tureera. Isaan keessaas ogeeyyiin fayyaa 3 kolleejjii meedikaalaa Meelineemii hospitaala Paawuloos keessatti hojjetan hidhamuun ni yaadatama. Addis Istaandard dhimmicha ilaalchisee poolisii magaalaa Finfinnee fi Komishinii Poolisii naannoo Amaaraa irraa yaada argachuun yaalii gochaa jira. Amnesty International naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti humnoonni nageenyaa ogeessota fayyaa hidhaa jiru jechuun tarkaanfii hojjettoota fayyaa hojii dhaaban irratti fudhatamaa jiru balaaleffateera. Amnesty Internationalitti waajjirri bahaa fi kibba Afrikaa ibsa addatti madda oduu kanaatti ergeen deebii mootummaan sochii kanaaf kenne adeemsa ukkaamsaa bal'aa calaqqisiisu ta'uu ibseera. Dhaabbatichi pirezidaantii waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa Yoonaatan Daanyaw caamsaa 4 to'annoo jala ooluu fi ammas hidhaa keessa akka jiru odeeffannoo isa qaqqabu ibseera. Ministeerri fayyaa gama isaatiin lagannaan damee fayyaa keessatti raawwatamu seeraan dhorkaa ta'uu ibsuun ogeessota hojii lagatanii jiran hojiitti akka deebi'an kanneen didan irratti ammoo tarkaanfii seeraa akka fudhatu ibsa kamisa darbe baaseen akeekkachiisee ture. Oduu keenyatti aanuun Ameerikaan karoora Paalestaayinoota miliyoonota tokko Gaazaa keessaa buqqisuun Liibiyaa qubsiisuu qopheessaa jirti jedhame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp Paalestaayinoota sulula Gaazaa keessa jiraatan miliyoonota tokko bifa fullaadhaan Liibiyaa qubsiisuuf akka karoorsaa jiru NBC News gabaaseera.
Miidiyaan Ameerikaa kun namoota keessa beekan 5 irraa akka dhaga'e wabeeffatee kagabaase yoo ta'u, lamaan isaanii warra kallattiin dhimmicha quba qabanidha jedha. Karoora kana immoo bulchitoota Liibiyaa waliin sirrumatti mari'achuu hima. Liibiyaadhaaf immoo qubsuma kana waan eeyyamteef bulchiinsi Tiraamp fandii doolaara biliyeenaan lakkaa'amu asiin dura jalaa qabamee jiru akka gallakkisuuf waadaan galeera jechuun maddeen oduu kanaa ibsaniiru. Karoorri Paalestaayinoota Gaazaa keessaa buqqisuudhaan Ijiptii fi Joordaan qubsiisuu, Gaazaa immoo mandara investimentii gochuu Doonaald Tiraamp ji'a guraandhalaa darbee dhiyeessan biyyoota Arabaa irraa mormii cimaan mudachuun ni yaadatama. Dhimma kana irratti liigii Arabootaa Paalestaayinoota qe'ee irraa buqqisuun waan fudhatama hin qabnedha jechuun mormeera. Barreessaa olaanaan liigii Arabaa Ahmad Abulgeet Paalestaayinoota qubsuma isaanii irraa buqqisanii bakka biraa qubsiisuun addunyaa Arabaa keessatti waan hin fudhatamnedha jedhanii turan. Nuti Araboonni yaada kana waggoota dhibbaaf irratti qabsaawaa turre. Ammas hin simannuu jechuudhaan barreessanii jiran. Har'a Gaazaa keessaa Paalestaayinoota buqqisuun yoo milkaa'e bor immoo West Bank keessaa buqqisuutu itti aana akka jedhan qondaalli kun kaayyoon yaada kanaa Paalestaayinoota qabeeyyee seena qabeessa isaaniirraa haxaa'uudha jechuun karoora mootummoota addunyaa Duubaayitti guraandhala darbe taa'ame irratti dubbatanii turan. Dhimuma kanarratti marii hatattamaa bitootessa darbe Ijipti waamtee kataa'e liigiin Arabaa yaada karoora Tiraamp kana mormu Ijipti dhiyeessite mirkaneessee ture. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.